Ashamaa fuuni nageenya waqeessiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa artumaati keenya nuti si nagaa jirraa galannu haqqafaa ta'u sinis akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna akkam nuuf jirtu jabaattu waaqayyo jirraa asin nu ga'ee waaqayyo na ulfaatu sinin jenna egaa sinis nageenya keenya bakka jirtanitti biyya keessas biyya ambaas kan jirtan nagaan keenya sinaa qaqqabu sinin jechuu jaalanna nuti nagaa keenya galataa waaqayyo egaa akkuma beekamu aras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra egaa sammuna kana viidiyoo baay'ee eenyu hojjetaa jira ana bal'atu jechuudha kaasuun baay'ee viidiyoo irratti argamaa hin jiru innaa kanaaf baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja obboleewwan keenya hunduma keessan warroonni viidiyoo keenya laaltanii share nu gootanii nu guddisaa jirtan akkasuma yaada keessan nu ibsaa jirtan galatoomaa isin jenna egaa kanatti aansuun irra ammoo maal qabadde isin ofiiseetanii guyyaa beebii shaaworii amma gahaa jira waan ta'eef egaa dubartiin tokko saddeet irraa qopheeffachuu hin dandeessi rakkoo qabu ani immoo iyyuu sagantaa beebii shaaworii garuutti yaadaa jira kaasuu wajjin Gomes gomu bates rakkoon qabu kun jechuudha. Beebii shaaworii maal akka ta'e hiikkasaa warri beektan hin beektanii garuu akka amantaatitti beebii shaaworii hin barbaachisu jechuudha. Azim jennee hojjenna malee akka amantaatitti hin barbaachisu. Amantaa qabuun eeyyamatti fakkaata. Innaa kanaaf fe'ii jechuudha. Kanaafiyyuu har'a immoo sagantaa suuraa waanuma jiru mastaawaa shaadaa mucayyoo kin mucaan gaafa latte itti agarsiisuuf bakka kana jennee suura mastaawaa shaa jechuudha suuraani kanaaf sagantaa suuraa kutaa tokkoffaa irratti fufa innis maaliya kaasuun akkuma beekamu inni hojii oola qarshiin itti kennee ani immoo uffata na barbaachisu aduu suuraa ka'uufi jechuudha guyyaa sagantaa uffachuuf qayyarachuuf jedhee uffata bite sinitti agarsiisa doolaarri waddadee uffanni waddadee waan hundatu waddadee dhugaa dubbachuudha waan hunduu wuddii ta'e innaa kanaafiyyuu uffata mooyyuu uffataan ofii kee jaalatu bitee kaasuun garuu hin jaalatu hin beeku innaa kan ofii kee jaalatu kan guyyaa san bichaa kaawwadhuun bitee jira innaa kanaaf mooyyuu sagantaa uffata suuraa sinitti agarsiisa. Suuraa jechuun nuti manatti amma manuma keenyatti jechuudha manuma keenyatti kan ka'uuf uffata bitee isinitti agarsiisa kanaafuu kottan wajjin turaa isiniin jedha. Maatii keenya walitti deebinee jirra uffanni ani bites kinoo kana fakkaata akkuma isiniin jedhe kaasuun hin beeku anatu bitee uffata aadaati. Baay'ee tokko bareeda aadaa ani garuu beeku uffata indiiti naan jirani beeku akkana jechuudha mummuraadha garbaachuudhaaf kaasuun kan uffata 5-6 kenne ani immoo uffatuma 3 nan bitee galee innaa kana fakkaataa baay'ee tokko bareeda xiqqoo ishee asiin nama rakkisa kana fakkaatamee footoo keenya footoo guyyaa sagantaatiif jechuudha guyyaa sagantaatiif egaa kana fakkaata bareeda na fakkaate xiqqoo garaana sina hibeeti kanaaf tokko kana jechuudha tisheertii fi gurdiidha yaasiniin jira baay'ee tokko bareeda duwwani dheerata fuulduraan malee innaa kan biraatti immoo walitti deebinaa akkasitti baay egaa ammoo ammas dhufnee jirra ifa manaa godhaatti garuu ani uffata akkanaa uffachuu hin jaalladhu fotoodhaaf jedheetanii nan bitee garuu uffadheetanii barii nan gataa aduu sanii ishii malee egaa kana fakkaataa tokkos akkanaa kana fakkaata jechuudha hin bareeda akkamtu bareeda filadhaa isiniin jira egaa kaasuu waan jiru hin beeku kana fakkaata uffata biraatiin immoo walitti deebinaa akkasitti baay
ammas deebinee jirra. Koottaa isiniin jenna. Egaa tokko kana uffata akkanaa ta'e kararii kanuma akkanaatiin nan qabaa ture. Garuu kan hin qabu garaagarummaan isaa jalaan bakka lamaan tarsaa kan hin qabu. Kanaafan immoo dasna jedheetu manni uffata san bitee yaa jechuudha. Akka barbaadanii bakka nama qallaattis furdaattis hin ta'a. Egaa kana fakkaata. Kamtu bareeda filadhaa filannoo keessanii isiniin jira. Uffata mootichi wal barbaadan lakkoofsa keenya yookiin immoo lakkoofsa waraffataa lafa isinii goona dubbisuu hin dandeessan. Innaa akkana fakkaataa isiniin jira. Uffata biraatiin immoo walitti deebinaa. Agasitti baay. Kaameraamaani mana waraabaa jirta. Ana waraabii jennaan mana waraabda. Akkam bareedamu. Kaameraamaani illee dubbasu. Bakka stop. Welcome jennee jirra. Amma sufnee. Uffata yeroo dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti natti tole. Tokkoffaan kana bakka diizaayinii firiidha. Baay'ee tokko das nama jira. Kan dura amma qayyaarillee gaarii dagaru. Kun bakka ammas mul'isu. Baay'ee tokko shaggaadha. Baay'ee tokko das nama jira. Of qayyaaru irratti fuudha abeetan jira. Innaa kana fakkaata tokko kana. Kuni kan uffata ulfaati jechuudha. Baay'ee tokko das nama jira. Egaa buleewwan keenya kana fakkaata uffata afuriin bitee egaa baay'ee tokko bareeda kaasuun immoo wanna jedhu wajjumaan laallataa galgala jechuudha kan agarsiisa. Kanaaf mataas immoo hojjetannee ganaan hojjetadha mataasi ganaan hojjisiisa jechuun har'aa miti uffatuma bitee isinitti agarsiisu malee guyyaa biraati jechuudha guyyaa sagantaa fotooyi. Innaa kana fakkaataa isiniin jira. Kanaaf baay'ee tokko isin jaaladha. Ammas viidiyoo keenya please aga mucaa yookiin mucayyoo teenya dhuftutti kaameraamaani araa mana waraabin aga mucaa yookiin mucayyoon teenya dhuftutti immoo iyyuu kuma lama nu galchaa jenna kaayee. Kuma lama nu galchaa kaameraamaaniin reeshii waan ta'eef qaama keessa waraabaa jira. Ana yaadachaatu hin jiru. Egaa kanaaf iyyuu nagaa nuuf ta'a nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota keenya walitti deebinee jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na dadhabsiisee jechuudha. Viidiyoo waraabuun uffata qayyarachuun baay'ee tokko na dadhabsiisee amma dadhabeesan taa'ee jira. Egaa akkuma beekamu mataa kiyya sun hojjisiisne ganaa mataa kootis hojjisiisa. Guyyaa jechuudha guyyaa sagantaa fotoo ganaa mataa koo hojjisiisa. Akkasuma ani fuula koo sijamarumaan dibadhu jechuudha. Akkanumatti noormaaliidha waan dibadhu. Egaa akkana fakkaata uffanni garuu jalqaba viidiyoo jalqabaa sana jiru. Uffanni sun jechuun uffata hindii fakkaata. Ginaan uffata aadaa natti fakkaatee tan bitee erga mana ga'ee na jibbisiise na qabillee garaasa wuxxul ga'ee na qabee deekuma amma garaan kiyya guddachaa deemuuf na qabee bakka citaallee cinaa lamaan uffata akkasiin jaalamu muluun jaaladha jechuudha. Uffata akka ofirraa qabu kana ana muluu isaati akkanaan jaaladha. Kanaaf kaasuu waan jedhu hin beeku yookiin immoo yoo lola viidiyoo gadi dhiisu ta'a hin beeku ganaa laala waan ta'eef innaa kana fakkaata dhugaa na dadhabsiise amma hirriiba na qabsiise iyyuu uffata jijjiirrachuun isiniin jira. Uffata san yoo hin danda'amne ta'e nan deebisa rakkoon qabu garuu manatti achitti ilaalli maaliif uffata iddoo dhiiratu gurgura waan ta'eef
uffata qayyaradhee achitti ilaalle jechuudha. Xiqqoo erga mana ga'ee naqabe. Achitti ani akkamatti ilaalletuma binne malee diizaayinii isaan natti ta'a jedhee bite malee naqaba seenii garuu manatti amma erga galee kaawwadhee naqabee jira. Kanaaf nan deebisan jira. Yookiin kan biraa kanarra guddaan yoo jiraate kan osoo ani garaa nutuu ta'ee yookiin daa'imti keessa jiraachuu baate ta'e natti ta'a. ግን amma daa'imichi natti hin ta'u guyyaa san bichaa kaawwadhee ani guyyaa suuraa sana kaawwadhee dhiisa yookiin innaa kana fakkaata yookiin nan kaawwadhee yookiin hin kaawwadhu ta'a hin beekamu kana fakkaata waan jiru wajjumaanuu yoo argina. Kanaaf viidiyoo keenya subscribe nu godha nu guddisaa Oromoo keenya sinin jenna. Egaa biyya keenyas Waaqayyo nagaa nuuf haa godhu. Kana keessaniin biyya keenya yaadadha. Biyya keenya egaa ganama keessa jirtu namni waan baay'ee karoorsa waan baay'ee jedha. Egaa jiru Itoophiyaa kana argaa jirtanii waan ta'eef kana keessaniin Itoophiyaa yaadadha. Waaqayyo nu haa yaadatu. Nagaa nuuf ta'a sin jaalannaa baay'ee baay'ee.